Dhuguman jedheem. Wayyoo obsee maal? Ani dhiise kunoo ani dhiise. Dhiistee silaa si dhumateetu. Amma nagaatti naan jettuu nan deema. Nagaa kennaaf turi. See gift. Ati garuu gaaddidduun qabdu jedhu? Maalitti goota gaaddidduu koo? Bituuf moo gurguruuf? Obboleetti yoo na gadhiiste si wayyuu? Baay'ee mana tuffatteem garuu. Waan asiin jedhu diduu keeti? Obboleetti na gadhiisi na hudhaa jirtaan fayyaan qabdu? Fayyaa kan na dhowwaa jiru si. Mana yaalla dhaqi yaalla mikaa na gadhiisi. Afachi wixxifatimme yoo si gadhiisuu baadhi maal fiduuf? Waanan fidu moo? Na gadhiisiif wayyaa. Ammoo waanan godhu argite? Na gadhiisiif wayyaa. Sirumaayuu natti dhaadattaayi. Obsee na miidhaa jirta. Kabaja kee maaf wallaalte? Cal jennaan sodaa sitti fakkaate miti? Garuu yoo na gadhiiste si wayyoo obse. Dhugaa jedhime? Wayyoo. Na gadhiisi. Kana booda naannoo ani jiru geessaa? Hanga kennaa wajjin jirtutti akkamiin naannoo kee ga'uu dhiisare? Sirumaayuun qostaayi. Tole hin ga'uu na gadhiisi na cabsiteem. Kana booda naannoo ani jiru akka hin geenye tole? Dhagaa. Maan obboleetti na cabsiteem bar. Yoo kabaja kee wallaalte sirraan kutai. Kun dhagaa na cabsiteem bar. Ishee irraa kana dachaadhaan deeffadha na eegi. Deebu jaalalaa. Deebu jaalalaa. Boos maaliif mudditee na barbaadde? Taa'e. Tole. Hojiin irraanfatte natti fakkaate. Lakkin irraanfanneem isinumatu yeroodhaaf manaan bahinnaan jettanii turtan malee. Tole. Ajaja koof jettee dhiiste jechuudha. Waanan sitti himu hunda hojiirra oolchita. Eeyyee kaaboos dirqama kootiim kun. Hanga ammaatti manaan baaneere. Si amanuu. Maal jechuun baheera garuu. Maaliif? Maalan siin jedhee ture? Boos ana ajaja keessan cabsee osoo hin taane waanan balleessa sirreessuudhaaf jedheeni malee. Tole. Sirreessiteera ammoo? Eeyyee sirreesseera. Maal faatu sirrati? Wanti haaraan maaltu jira ree? Kennaa waliin nagaan bu'eera. Jechuun kana booda akka waliin lolleen waadanaaf galeera. Kun immoo karoora keenyaaf karaa nuuf bana. Ati ammas karaa dhumarra jirta? Akka kanatti hojii kan kee waan galmaan geessu natti hin fakkaatu. Galmaan nan ga'a boos yeroo tokko qofa naaf kenna. Ni iccitii nama biraatti himu. Maatii isaatti yoo ta'e malee. Hiriyoota isaattis maaf hin taane himu miti. Ani immoo kanan si ergee fi jaalala qabsiistee iccitii akka salphaatti akka harkaa fuudhuuf. Garuu ati? Amma garuu boos galmaan nan ga'a. Na amanee jira yeroo xiqqoo qofa naaf kenna. Dokumentiin mana isaa akka jiru qoradhee irra ga'een jira. Kanaaf akka googtee mana isaa seenu. Kaayyoon keenya guddaan mana sana seentee dokumentii sana fuudhu. Garuu boos dokumentii dura jaalala keetiin akka maraatu goona jettee turte. Isa maraachuutti booddee deebina. Amma akka gootee dokumentii sana akka hoogalchuu qabda. Inni maraate jechuun anis abdiin koos dhadhaa ibidda buute ta'eera jechuudha. Kanaafuu maal gochuun qabareen? Ofii keessaa ta'uu nama biraa fayyadamnee mana isaa seennee dokumentii sana akka fuudhan gochu. Dubartii wayii haaraa wayii isa biratti argamteetti moo maal naan jettee? Eeyyee maalsa akka taate hin beeku. Garuu yeroo as dhiyoodha kanan isa biratti arge. Barbaachisaa taanaan immoo ishuma fayyadamnee harka keenya galchuu dandeenya. Garuu dursa eenyummaa isheetii fi maal isaa akka taate addanuu baase. Tole addan baasa. Kanaafis immoo waggaa tokko taa'e. Atuu immoo beekta. Wayyaa boos. Maaliif akkasitti na ilaaltu? Jechuun koo dafee adda baasee sin beeksisa jechuu kooti.
Kennu kaleessa yeroon galtee moo? Eeyyee yeroon hin galeem. Sin gaggeessa siin jennaan immoo hin didde malee. Osoo na gaggeessiteerallee ta'e bareeda ture. Hojii deemta jedhee malee. Maarree fuulli kee jijjiirrame hoo? Rakkootu si mudate moo kaleessa? Eeyyee jedhuun laata? Itti himu? Obsii? Ookoo kennu koo maal jettee? Maalii yaadaan baddeem? Maal taatee kaleessa? Maaliin ta'ee? Homaan taaneem. Natti hin fakkaatu. Maali rakkoo si mudate kaleessa? Eenyu? Anaan moo? Rakkoo maalii? Lakki qoosaa dhumaaf hin jedheem. Tole erga jettee yoo rakkoon jiraate garuu natti himi. Kennu rakkoon biyya lafaan dhumuum yoo itti dhiisan malee. Innillee dhugaadha. Garuu rakkoon tokko tokko nama tokko biratti ulfaateyyuu nama biraa biratti salphachuu danda'a. Yeroo jettu rakkoon tokko biratti ulfaatee tokko biratti immoo salphatu jira moo? Eeyyee ka. Sirriitti malee. Fakkeenyaaf maal fa'i? Namni hiyyeessi tokko rakkoo qarshii yoo qabaate sooressi tokko immoo qarshii sana kennee fi rakkoo sana furuu danda'a. Akkasumas immoo dhukkubsattee mana yaalaa yoo dhaqxe dooktorri tokko dhibii kee irraa fayyisee si galcha. Kanaafuu rakkoon na biratti ulfaate nama biraa biratti salphachuu danda'a jechuudha? Eeyyee sirriitti malee. Wanti kamuu furmaata kan argatu yoo rakkoo kee sana baastee himatte qofaadha. Iddoo dhibee keetii osoo himatiin yoo hafte dhukkuba keefis osoo daawwan argitiin hafta jechuudha. Kanaafuu iddoo rakkoo kee dhoksiin himadhu. Tole yaaduman jedhe malee rakkoon homtuu jiraatee miti. Tole yoosoo. Ani kanan jedhu waa si gaafadhu kenna. Tole na gaafadhu maalin? Maqaan hiriyaa keetii eenyudha? Hiriyyaa koo kam? Jaalallee kee jechuun ishee ati jaallattu sana jechuu koodha. Maaliif na gaafattee maal rakkoo jira moo? Lakki rakkoon homtuu yoo jiru yaaduma baruu barbaadeen malee. Yoo sitti toluu baate garuu dhiisi. Rakkoon qabu. Firii jedhamti. Firii? Eeyyee. Maqaa biraan qabdu jechuun kanumaan waamamti? Ani garuu maqaa kanaan alatti dhaga'ee hin beeku. Manatti kanumaan ishee waamu. Jaalannee noo kamiree maaliif isa hordofte? Gaafadhu ni laata? Obsii maalii yaadaan isa deemtaa? Eessayyuu? Garuu har'a maal taate? Nagaa natti hin fakkaatu. Ani moo yeroo biraarrayyuu har'a baay'ee nagaa kooti. Dhugaa? Dhugaa nagaa kooti hin yaadda'in. Tole. Shurururu mani kenya lame shurururu la walubira shurururu lamin wanjala day shurururu ni anwajujira. Boos nagaa oolte? Nagaan yaa ture. Maaliif immoo ariifachiistee na waamte? Waan haaraan immoo maaltu argame? Bilbilaan hin ta'u ture? Boos qaamaan si haasofsiisuu sababan barbaadeefi. Tole. Itti fufi. Maaltu ture? Waa'ee intalaa adda baafadheera. Akkanatti manitti as dhiyoo wal baran. Isaan lamman gidduu homtuu akka hin jirree fi isheetu isa hordofee deema malee innan gas maraa akka ittiin dhiyaanne natti himan. Eessatti nama amanii namatti dhiyaata? Bulguun kun. Hin xumurreen boos. Tole. Maaltu immoo hafe? Odeeffannoon inni biraan immoo akka hiriyaan intalaa nama biraatti haasoftetti jarri lachuu walitti dhufeenya bareedaa irra akka jiranii fi bilbilaan akka waliin haasa'an natti himan. Lachuu isaanii irraa jaalallee akka mul'atuu fi booddeettis wal jaalachuun isaanii akka hin oolle odeeffannoon jedhu jira. Kanaafuu erga hanga kana walitti dhiyaatanii isheetti fayyadamnee waan barbaanne argachuu dandeenya. Garuu boos waan tolee jettu sinitti fakkaata? Anaaf utuu hin taane arshiidhaaf tole jedhe. Dursa garuu miira isheen isaaf qabdu adda baasi. Inni immoo maaliif barbaachise? Maal nu fayyada? Isaaf miira jaalalaa qabdi taanaan akka salphaatti qarshiidhaaf tole jechuu dhiisuu dandeessi. Kanaafuu gara hojiitti osoo seeniin dura waan kana adda baasi. Yoo akkuma isin jettan miira jaalalaa isaaf qabaatte haala kamiin tole nuuf jechuu dandeessi?